فريسة ولا ربسة ولا إنجيل غافر كون نمت تقل كما كله سأرب سوتو سدو كنا بتاعته سيبير متى كنا فاني باي إيش إنك بجاهون تكسنو جالت دينغال وانا والله لقى ربي أكما بيتن درجة أنت يلي درجة أبدتو أنا كنو وانا سنجاب سيسو وقات ربان بيكنا جيرا والله قربان تكو جولي تكريتي يرو بس مرين مرة تربت بي بس مرة تربت بيكنا أنا قالوا وقات ربا كانتي guyyaa takkitti basmaan qabu guyyaa takka kun ar'an bismillah jedhee basmaa godhe waan isin ajaa'ibsiisa takka ما شاء الله والله. maaliif ere ar'allee dirqii gartee fedha kiyya ummaatiyyaaf gale malee yookiin shortaan na qabdee yookiin dalaga irraa bahee dalagaa dhabame wallahi dalagaan tiyya waggaa kun ayittuu irraa bahuu miti yoo namichi horii san gurgure malee jechuudha kanaafuu wanni hundi maalire rabbiin immoo yoo akkatti tola sitti oolu ati waan biraatiin ka waan rabbi sirraa barbaadu alhamdulillah jettee rabbii gaditti immoo hawaasa bal'aa hawaasa kabajamaa kana akkuma isaan si kabajan ati immoo ofirratti hiisuun dirqama. Jaalala kabajaa hawaasa si godhe kana ati immoo hawaasa kana gochiin haa ta'uu sochiin haa ta'uu jechaan haa ta'uu eeggachuun dirqama. Maaliif namni tokko tokko jajjabinni hawaasaa kun deemee bakka waan biraa ta'uu danda'a. Ani wallahi hawaasa kiyyaaf durallee iddoo guddaan qabaa. Amma immoo san caalaa akka daran iddoo guddaa qabaadhuu fi onnee keessa kaadhu durillee onnee keessa qabana gootanii ulfaadhaa galatooma isin jechuu barbaada inshaAllah. waan hattaasaa jirtan dachaa deebi'a inshallah نابشر كيروك يا قوال اللي كانوا ما بقى نمو هدو ولا قريت ماني بقى وما وليها حاسوني ما بقى بوهارتي مرة جرة نقا والله كيرو سلال اللي جتة جرتا بري نمني توكو قافة واته وهي أصوم بي إني قافة وإرقهن أكاسيت دينما إسا وان هدو ورمو مكان أكاسيت أرقيت والله وان بروني سنجر ننجر آمين إن شاء الله نموني دبت وربطان دبت عادشان go وام رفتن السلام عليكم ورحمة الله لا 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 تاي وسولي كوي تاي يما هاي لا فانو ني تين كيسان اساجر تيل لا سيسو تيتي اسو تتون ديفا منا غود لفيتي سكيشو نبغى إن شاء الله ربنا على تيتي تناغان سياغل شوارا تيل سيارة كو سنجرة إن شاء الله جواب دا غوتون كيسانو نيجا بوهلا قالتي شيخا كان أيه جدي الفادو أنكرتي يا هرتي تنابوسو في تأثير ريف أنا في سليمان يمير كيس قال جتتان أيه قبوت الفاد كيروكي أدوغا ربي دوغا ربچو دافي نما هو فكين تاتي جرتا بي تايرا چارا نمني أما غزي أما كان جيچان جرامالي غوچانا مولسلان أرغنو دوغا فكين تاتي جرتا جولي سو دربياتي نمرتو فيك أسما كيسا جرا ولكن بيك نمني هادو فيني جالتا namni garuu akkana godheetiin yaani jechaan jedha malee namni gochaan agarsiiseetiin Saudi Arabiyaa keessaa gara biyyaa imaluu jechuun jaalala haadhaa mul'isteetiin wallahi numa hundaafuu fakkeenya taatee jirta. Namni illee sirraa barata jedhee yaada beeki maaliif jennaan namni Saudi Arabiyaan tun nama hin gallakkistuu irra caalaa jedha namni as keessa jiru ni beeka. Unkaan haati tantee dhukkubsattee osoo hin taane osoo yaani armiyyuu taate meeqamtu jechuudha namni as jiru jechuudha haati tantee jirti abbaan kan kee akkas jira obboleessi kan kee maali qabadhu maal osoo jedhaniin wallahi nama meeqatu jechuudha asumatti ka dabarsu fa'aa jira si galee kanaaf dammootu wallahi osoo jirtu haati tantee akkatti arguudhaaf cinqamtee itti galuu yaaduun kan kee wallahi maashaallah basmaa gooteetiin dhugaa fakkeenya nu taatee jirta qaalii kiyyaasitti hin dheeressu haasa'anii Mirshaa fi Suleymaan kunillee wallahi ijoollee jabduudha. ورب الكعبة يقول لي سلام على جيس نتمري مشان كل والله مجاك أشتي أدوغانا ما سبب كوكامو لا فادوفا والله جبا في أبا جبي فتا أسمانو فكينيا نفاتا أورسين جدا والله جبا وجبا رايستا والله ملفادو أمريكا أستاذ مفتي أصدبارتي بقية كانت ليفهمج Asmaan warroonni as jala jirtan kooppiiliin godhaa fi kooppiiliin gotii taa'e kan bakka mana maal ishee ertee jira jedhanii beektanii waan inni keessa ture jechuudha kooppiiliin godhaa fi hundi keessaniyyuu. Asuma keessa iyyuu warri jirtan haga namni kaan haasoo kan kooppiiliin godhaa. Kooppiiliin akka godhaniif jechuudha wanta godhi koomentiin miyuut godhe. Cufi jechuu hunda isaatu. Ustaaz la abbaan fedhe haa godhu ispeektiiti yaa Oromoon yoo fedhe beeyta gizee takka harki akka gadi hin teenne tumuu danda'a. Omaan ta'u tiktookiin kunillee gubatu tiktookii biraa himanu guddistanii rakkoo hin qabu. Haguma sana asirraa waan das nama jedhu waan wahii yoo goone malee rakkoo hin qabu. Ustaaza baga nagaan dhuftan. Salaamu alaikum jenne ustaaza. Baga nagaa na eeyda.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا من أجا والله ربي خبجا قدودا سنتي هاقودو يعني بيتني نما كشتي نما واجبا خنا الليمتي أستاذ جبا خنا الليمتي أنا ما يوقع لنا الليو تينمنا كخيان الرك الله واجر نتفكاتو أما بيتني باكا جروخنا تكك اللي سفرتين عن نديم نجي يورو تكتك أجا جما جمنا خيال دجرا نما كشتي روا واجبا دتيمتي جزاكم الله خيرا أولا تيني سنغلتي فتشو بربادا أكاسو مامو كيرو دان أبشير جتشوني بربادا ما في وني مرتو ربي حجة وأنت ربي إنما وفي مو نقر ماتا يرو الدون ندبدا والله ربي إنما جالته قرماتا أكا جائبا خنا ربي قرماتا ربي النبي محمد صلوات ربي عليه وسلم قاف أمتا طاهي في سقرماتو فكاي قد إبر ربي خنا بيخو غبدا سنقفا متي نبي إبراهيم ربي إبدت دبرسي سيغرتني إن قرماتي يا إبراهيم ما قرتي ملكان روبا أوفو كإلينسا أوفو كوان ملكان شفت إساني تلفني أسكيسا سبافنو خروبا لي تيسي روبو أن إنبر بادو إركوتو كويو كمالي ملي ومن يتوكل على الله فهو حسبه أقرتني دبي والله نبي إبراهيم إبدا بلبل أكا أجايبا خنا كيسا دابتيتي غرغارسا تقولي هنبر بادو إركون كي نافي غاهان كي ربي كي قفا إسا أصو بيكو أسكيسا نبوسي isu marratti hirkadhaa jedheen malakaa rooballee ka qilleensallee hunda isaadhaan jechuudha nabi Ibrahim silaa malakaa rooba irratti osoo hirkate mala inni roobaadhaan gartee ibidda san irraa dhaamsuun mala walaakiin garuu dubbiin haqiiqadhaa isaa galtee akka eenyu isa qormaate akka rabbiin isa qormaatee isa laalaa jiru waan isaa galeef dubbiin erkoo isaa eenyurra taasifate isuma isa qormaate san irra taasifate kana beekuun dirqama وان سجال لتوفي قرمات رب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جد ربي سلا إيسيا المنما أكنوا متخوا أمن جتني تاتني جد آمنا سلا نيو أمن نما جتني وصوني سلين قرماتين هادان أبادان إلمان كبين هادا مناتي سنين ودوي سنو مخانا هو إبيد الركود أوان الددات مودنو غرغراتين سنين قرماتين آمنا سلا إسين كوا أمن جتني تاتني جارب كنافي كيروخية واني مرتو قرماتا أني والله حقيقة أكا ورمون جتسان توكو سرة تمركان يفرد هل كم منا نمهن داتو قوباتا بلا غنما منا آروهن أرغني جاني وانا تباتي ديما جرتو بآ تباتي ديما جرتو هريوني كي كسيت ياتان امرشا في سليمان فا وقوني چيتي خيغا دباسني والله نكا جايباتي سدين كسي فرد جتشون ulfinna fi gammachuudhaan raahaadhaa fi qananiidhaani rabbiin haadha teetitti si haa galchu. Osoo isaan jiranii isaanii dhibamanii achirraa algaa gubbarraa harka namaatiin olii gad jedhanii aadanii miti. Biidhnillaahi ilkariim isaanii qaamaa fayyaadhaa guututti nagayatti deebi'anii ol ka'anii si ziyaaran bar fayyee jira ka jedha rabbi si haa agarsiisu. Wallaahi akka gaafa gartee nabiyyiin tokko hoggaa meeqatti gartee dhibkubsataa ture nabiyyummaadhaa qabaa beeki. Maatiin isaa marti irraa dheessee haadha manaa qofatu biratti hafe kanaa wajjinuu jedhan raammoon gartee algaa inni irra ciisurra jasada guututti galee raammoon akka horii bakta yogguu darban raammoota akka gartanii jirtan jasada isaa guutuu keessa raammoon sun seenee namni marti ajaa isaatiif ajaa ilma namaa ni beeytarree isinaa furri ilma namaa kun akkatti dha'u janaaza ilma namaa hogguu du'e guyyaa lamaa sadii miti guyyama gabaabaa wayii bubbulee jennaan akka dha'u ni beeytan dadhabanii badhatti baasanii amma gartee duraa nabiyyummaa himataa bu'aayyoo ofii buusuu dide jedhanii qishnaadha hoggaa meeqaa dhikkubsate bara raammoon yoo keessaa gabbuutu rabbitu jasada kiyya rizqii raammoo tanaa godhe raammoo sanarratti deebisaayii nama jedhaa ture keessaayii bareeduma irraa oofee qabeenya irraa oofee laal fayyaallee irraa oofe bareedumallee irraa oofe qabeenyallee irraa oofe rabbi duuba gartee kara nabiyyummaatiin isatti dhufanii qishnaadha godhuu eegallaan bar haati manaa ati silaa nabiyyiidha rabbi si dhagayaamee dhibe matan akkasi fayyisu gaafadhu jetteen hoggaa amata haganaa kana fayyaa kiyya keessa ture akkamittiin amata hanganaa tana rabbii kiyya dadhabee hanga dhume hifadhee gartee fayyaa tiyya karadhaa jiru inni amata hagana na baadha agartanii laala dubbii kanaafi obboleessa kiyyaatillee sabaruudhaa qabda obsuudhaa qabda maaliifi waan rabbiin kun dalagu kana maa dalayde jechuuni miti eega dalayde yaa rabbi waan san gartee furmaata itti fidi jechuudha dubbiini
hoggaa ganaa dhukkubsatee nabiyyummaadhaan dhufanii qishnaadhaa yookaan cooradhaa eegalaniin yaa rabbi amma dubbiin natti hammaattee jirti nabiyyummaa keetiin natti dhufanii naan faarsaa jiranii maqaa gartee nabiyyummaatiin gartee qishnaadhaa ganda keeysan deemanii naan godhutti jiranii mee atummaan furmaata keenatti himii tagama keetiin natti dhufte tun dubbiin jabduudha jee rabbi gaafate duuba subhaanahu wa ta'ala mee laalame ani tabiraadhaa miti dhibamuu kiyyaa miti tagama keetiin na dhufaan tana xiqqishoo isinatti ulfaate mee rabbii kiyya maaluman jettaa biyya kana galaa jiru isinitti maara galatoomaa isiniin jedhee oromoo naaf jiraadhaa isiniin jedhee tokkummaa qabaadhaa isiniin jedhee tokkummaa isinii dhaamee jira bakka jirutti wal jaaladhaa jedhee hiriyyaan keenya ka miidiyaa kanarraa takkaa namatti bu'ee ganda namaatti bu'ee hin beekne ka yeroo laayivii musliima irratti salaamaa qara'ee warra kiristaanaa irratti nagaa qara'ee gartee achi booda nama iji takka rakkataa gartee wallaahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nama gartee kutaan takkaa nama qoonne qeerroon kun imrishaatti dhiyeenna qabdaa anis sirritti qeerroo gartee akka hiriyaa hin taane nama akka obboleessa kiyyaatti dhiyeenna qabu. Kanaaf nama gaarii irraa waa barata ilmi namaa kun maaliifuu jennaani miidiyaa kanarratti yoo gaarii hojjattee yoo hamtuu hojjattee uummata hojjettisanii ilmi namaa kun waa'ee kee dubbata sii galee. Kanaaf nuti Oromoon gaafa gartee aarree waa jennus gaafa rakkoo moo gaafa waa gala wal bira dhaabbanna dhugaa rabbi garaa walitti hin jabaan bar anammoo soo imrishaa fakkeenyaaf miira keessa seenee aarree arrabsee yoo isaan danda'u dhugaa rabbi dubbachuudhaaf wallaahi maaliifuu jennaani arrabaan ilmi namaa kun waa waliin jedha malee gaafa rakkoo walii argee rakkoo walii hin danda'u waan ta'eef kanaaf nama irraa fakkeenya fudhachuun ofumaaf dhugaa rabbi wallaahi ofumaaf yoo gartee namallee kabajje yoo namas xiqqeessite yoo namas kabajje inuma kabajamta yoo namas xiqqeessite akkuma nama xiqqeessanitti ilaallamta jechuudha kanaaf xiqqa guddaa osoo namatti buuteen beeytu amma dheengaddaa osuma gartee mucaa gaara keessatti amaarri qabdee fi milishaan fa'aa waliin sagalee taatan eeyokaa waan kanatti niyyaan qabdu ummate akka jabeen taasitti minaan galuu murteessite jechuudha. Kuni akkuma reeffammaa as keessaa namni dubbate fakkeenya namaaf illee namni hagamaa nagaa si haa galchu. Inshaallah ummate akkuma gaafa durii isaan osoo hin dhukkubsanne mataa hin bowwaafanne biraa baate san qeerroo ammallee yoo galtu wallaahi isaanuma taa'anii mirqaananii aboo taa'anii yookaan ciisaniiti miti isaanii diggisanii ilma kiyyatu galaa jira. Qeerroo kiyyatu galaa jedhanii gammachuu wallaahi ililchanii yoo ati galtu laal fayyaa ofii guutuu sanitti deebi'anii balbala simatan rabbi haa godhu kanaaf ni hedduu si jaalannaa kabajaa siif qabnaa nama rakkataa gargaarate waan ta'eef inshaallah wal bira jirachuu barbaadee ustaazu deebi'anii arabooyitti nadhu fardooyi fe'aa jira dubbadhaa isin dhageeffatu. Shabakaa kiyya kanatti illee qorokko qaba rabbiin gammachuudhaan itti si haa galchu yaa rabbii hin dandeetta. Rabbii waan haadhaa fi abbaa dubbatte hoo nuti waallee harkaa hin qabnu yaa rabbi waan haadhaa gartee goonuufillee waa takka hin qabnu yaa rabbi warwaanni keenna guddaan sima bira haadha isaa san fayyuudhaan gammachuudhaan qalbii teennallee yaa rabbi ati nu fayyisi yaa Allah yaa tokkocha kiyya atuu dubbattee jirta. Rabbiin dursatti haadhaa fi abbaadhaa ofitti aansee erga gartee na gabbartanii na tokkomchise tokkochummaa kiyya ragaa baatanii haadhaa fi abbaa keessanitti tola ooladhaan hun jette yaa rabbi atummaan amma gahee jira yaa rabbi mee ammuma kanatti gammachuu addaa ka namni tokko hin eeyne gubbaasanii yaa rabbi gadi nu deebisi yaa Allah yaa rabbi yoo guyyaa tokko gartee jazaa wahii si biraa qabaanne yaa rabbi isaa gartee haadha isaatii fi imimmaan biyya namaa keessatti buusee rizqii ati gooteefillee ofirraa kute kana laali yaa rabbi ena madaa qaama isaa keessaa hin baane itti na jalaa hin godhini yaa rabbi haadha nagayaan fayyanii gadi bu'anii qaama guutuudhaan taa'anii si gabbaranitti galee fuula nagayaa fuula adii gartee fuula ifaa isaan argu yaa rabbi ati nu dhagahi yaa Allah yaa rabbi gaafa rakkoo ka gaafa bal'oollee ka gaafa rakkoollee simatti iyyinu ho erkootiyya ka nama jalaan daddaa'ine ho badiin teenna hedduudha rakkoon teenna hedduudha
nuti badii teenna osoo ofirratti beeynu balballi dhaydhuu fi bakki itti dhaynee waa itti himannu hin jiru si malee yaa Rabbi. Sitraa amma yaa Rabbi nu dhagahi yaa Allah.